Referendamiin gaggeeffamuu qaba jechuun gabaasni dhiyaate qofaa kan godhe torbee kana keessa ture. Ibsi biiroon koomishinii magaalaa Dirree Dhawaa baasee garee magaalattii murteessuuf referendamii gaggeessuu yaadni jiru kan dhiyaate miseensa paarlaamaa tokko qofaa waan ta'eef hooggansa bulchiinsa magaalichaatiin kan irratti mari'atamnee fi ejjennoo bulchiinsichaas miti jee. Paarlaamaa Itoophiyaatti bakka bu'aa Dirree Dhawaa kan ta'e Abduu Jawaad Muhammad walgahii waloo addaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii isa jalqabaa irratti dhiyaachuun ni beekama. Hooggansi olaanaan bulchiinsa magaalattii dhimma referendamii dogoggoraan hubatamee fi gabaafama xiyyeeffannoon ilaaleera kan jedhe ibsi koominikeeshinii magaalaa Dirree Dhawaa kun bulchiinsi magaalattii dhimmicha fooyya'insa chaartara magaalattii kan misoomaa fi badhaadhina Dirree Dhawaaf gahee olaanaa taphataa jira. Yeroo ammaa mana maree bakka bu'oota uummataatiin raggaasifamuuf jiru xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiras jee. Chaartariin Dirree Dhawaan ittiin bulaa turte faayidaa mataa isaa qabaatus waggoota kurna lama oliif rakkoolee misoomaa magaalichaa danqan qabaachuun le'eere. Ibsichi jiraattonnii fi michoonni misooma magaalichaa dhugaa kana hubatanii guddina magaalichaaf yeroo kamiyyuu caalaa gumaacha gochuu akka itti fufan waamicha dhiyeessee jira. Magaalaan Dirree Dhawaa tan qubsuma ilmaan afran qallootaati. Erga bara 1996 bulchiinsi EPRDF magaalaa federaalaatti jechuun labsee kaasee shirrii garagaraa guddina ishii danqoo hojjetamaa ture. Sababa kanaaf bulchiinsi magaalattii kantiibaa waggoota 5 Oromoo fi Somaaleerraa adda qoodamaatii ture. Gama biraatiin Maaster Hasan Ayimoo yaada deemaa jiru irratti barreeffama gaggabaabaa Facebook isaa irratti maxxansaa jiruun namni waa'ee laga Odaa hin beekne waa'ee Dirree Dhawaa hin dubbatin Oromoon bara 2007 dura akka laafatana ture holqii ragaadhaa jee. Dabalataanis dhimma Dirree Dhawaa irratti mariin kamuu fudhatama hin qabaatu Dirree Dhawaan tan Oromooti waa'ee keenya irratti hin mari'annu ni murteeffanna malee jechuun barreesse. Kabajni ayyaana cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaatiin kabajamee kan ture torbee kana keessa ture. Ayyaanicha akka sadarkaa Oromiyaattii fi biyyattiittis kamisaa fi jum'ata kan kabajame yeroo ta'u magaalaa Finfinnee keessaa fi godinoota addaa naannoo Finfinnee keessatti leelliftoonni sirnoota durii gurmaa'an hokkara uumaa akka turan qeerroon Oromoo dubbifne tokko hime. Akka qeerroon magaalaa Finfinnee tokko himetti Oromoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan walitti dhufuun wayitaa ayyaana cuuphaatiif dhiichisaa jiranitti leelliftoonni sirna nafxanyaa gareen gurmaa'an yaalii jeequmsaa taasisaa akka turan hime. Dabalataanis keessattuu naannawa Phaawulositti hokkara jabaa uumaa akka turaniif qeerroon Oromootiif tokkummaan ofirraa ittisaa akka turan himee jira. Buraayyuu, Sulultaa, Sabbataa, Salaalee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiranitti argaman hundarraa ayyaana cuuphaa kabajachuuf magaalaa Finfinneetti walgahan irratti gareen finxaaliyyii murnoota 15 olitti gurmaa'an naannoo Phaawulositti ijoollee Oromoo akka hin sirbineef irra deddeebiin yaalii taasifamee akka ture hima. Gama kaaniin guyyaa kaleessaa qeerroo magaalaa Buraayyuu iddoo maaramii Amboo jaamutti taaboonni naannoo Finfinneerraa alaabaa sirna qeenxee qabatanii akka hin seenne ogguruu wajjii wal qabate walitti bu'insa uumameen humnoonni raayyaa ittisa biyyaa fi humnoonni addaa qeerroowwan irratti boombii gaazii imimaanessu darbachuun hokkarii jabaan uumame akka ture kan hime qeerroo magaalaa Finfinnee kun garuu hokkara uumame kanaan lubbuun namaa fi qabeenyarra miidhaan dhaqqabe akka hin jirre himee jira. Gama biraatiin waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa koomishiniin poolisii Oromiyaa fi Finfinneetis ibsa ayyaanicha ilaalchisuun baasaniin kabajni ayyaana cuuphaa rakkoo tokko malee karaa nagaatiin xumuramuu himan. Dabalataanis ayyaanni kunneen duudhaa amantaa fi aadaa karaa eegen takkummaa uummataa cimsuu Itoophiyaanonni iddoo iddootti socho'uun taabonni hedduun gara teessoo isaaniitti deebi'uudha himan. Kana malees naannoowwan waggoota lamaan dabran waraana keessa turanittis barana ayyaana cuuphaan bifa miidhagaa ta'een kabaju koomishiniin mootummaa himee jira. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahan oduun jettu dogoggora jechuun TPLF kan ibse torbee kana keessa ture. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahanii jiru jechuun tibbana ergaa dubbateen booda aangoonni Tigraay soba jechuun ibsan. Torbee dabre keessa Olusegun Obasanjoon turtii Financial Times waliin taasisaniin loltoonni Eertiraa hundinuu mootummaa Itoophiyaa cinaa hiriiruun waraana Tigraay irratti hirmaatan naannicha keessaa gara daangaa Eertiraatti socho'uu isaanii dubbatanitti turan. Turtii barruu kanaa waliin taasisaniin Obasanjoon waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen namoonni 600 ol ta'an du'uu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obasanjoon waliigaltee araaraa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti taasifame keessatti adda dureedhaan warra hirmaatan keessatti argama. Haa ta'u garuu qondaala TPLF kan ta'an Profeesar Kendaa Gabrahiwoot amajii 19 bara 2023 fuula tiwutarii isaan irratti akka barreessanitti loltoonni Eertiraa magaalaa Shiree keessa jiraachuu barreessan. Ergaa maxxansaa Profeesar Kendaa kana irratti
suuraaleen loltoota Eertiraa ni mul'ata. Dabaluunis dhugaan isaa loltoonni Eertiraa daangarra osoo hin taane ammallee Tigraay keessa jiru ja'a. Suurri dhiyeenya kanaa kun humnoonni Eertiraa Shiree keessa jiraachuu agarsiisaa jira. Kana malees Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa kennitee jirti. Akkaataa waliigalteetti garuu Eertiraa fi humnoonni qaama raayyaa ittisa biyyaa hin taane yeroo wal fakkaataatti Tigraay keessaa bahuu qabu turan jechuun barreesse qondaalli TPLF kun. Dubbiin Obasanjoo waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahanii jiru jedhanii dubbatan dogoggora akka ta'e dubbii himaan TPLF Obbo Geetaachoo Raddaates fuula Tiwutara isaarratti barreesse. Aangoonni gamtaa Afrikaa dubbii yaada akkasii kennuu dura hojii isaanii hojjechuu qabu jechuunis Obbo Geetaachoon dubbate. Waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti erga mallattaa'es humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa dabarsanii raayyaa ittisa biyyaatti kennu gamtaa Afrikaa fi mootummaan Itoophiyaa beeksanitti turan. Akkaataa waliigaltee nagaa qaamolee lamaan mallatteessanitti garuu hidhattoonni Tigraay meeshaalee hiikachuu fi humnoonni qaama raayyaa ittisa biyyaa hin taane Tigraay keessaa bahuun wal faana raawwachuu akka qabu ture. Gama biraatiin ammoo miidiyaan naannoo Tigraay Dimtsi Wayyaanee TV'n humnoonni naannoo Amaaraa bakkeewwan Tigraay fi naannoon Amaaraa irratti wal falmaa jiran keessaa jiraattota buqqisaa akka jiru gabaase. Walqaa'itti Xagateen waggaa 2 dura yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalu humnoota Amaaraatiin qabamtee turte. Lafti falmisiisan waggoota 2 dabran sababa lola kaabatiin wal qabatee humnoonni naannoo Amaaraa to'ate tun waggoota 27 dabran naannoo Tigraay jalatti bulaa turuun ni yaadatama. Oduu guddoo torbee kanaa keessaa ammoo buuleeyyiin kubbaa miilaa addunyaa Meesii fi Roonaaldoo'n Saudi Arabiyaa keessatti tapha michummaa waliin taphachuudha. Tapha michoomaa Al Nasri Al Hilal Riyad All Star Jaaman garee PSG waliin magaalaa Riyaaditti Kamisa dheengaddaa taphataniin raajii hedduun hojjetamee jira. Cristiano Ronaldo fi Lionel Messiin erga bara 2020 booda yeroo jalqabaatiif tapha irratti kan wal argan yeroo ta'u taphicha irrattis Ronaldoon goolii 2 fi Messiinis goolii takka galchaniiti jiran. Tapha kilaboota lamaan jidduutti